Deemsa guddina biyyaa eegalamee milkeessuuf humnaa fi qabeenyaa qabanitti fayyadamuun of jijjiiruuf kan cimanii hojjechaa jiran ta'uu jiraattonni kilaastara Qaalaa Araddaa Qaalaa dubbataniiti jiran. Araddichatti namoonni bifa waldayaa fi dhuunfaadhaan jireenya horsiisee bulaarraa gara hojii qonnaatti galan qaamni dhimmi ilaallatu deeggarsa barbaachisaa akka isaaniif godhuu qaban gaafataniiti jiran. Miseensonni waldaa Dambal abbootii warraa 29 kan of jalaa qaban yeroo ta'u miseensonni kun walitti gurmaa'uun hojii qonnaa fi horsiisaatti galanii hojjechaa jiraachuus ibsaniiti jiran. Haa ta'u malee itti gaafatamaan miseensota waldaa Dambal obbo Hamzaa Adam eelaa bishaanii harkaan qotatan itti fayyadamaa turan rooba cimaa roobeen biyyeen jalaatti deebi'uus ibsaniiti jiran. Maabara Dambal Nunjaan kun awruutuun guddoodha. Amma dura eela tokko qonnee kun hangana irra dalaynee eelin nurraa jigee soomana baatii soomana rooba soomana sanitti jigee burtukaanii kun nurraa dheebootee hambaan kun akka harku jirtan dheebootee san bakka dhiisinee kun kabiroo amma qotuu jirna. Iqida keenya samata kana waan tureef baakii jirra akka xaqamannee hektaara takkaa fi wayim hektaara takkaa cinaa akka dalinu nuti walitti tolchinee kun akka nurraa ta'e bilootii lama amma bitannee ilaama dura nu dhufne maallaqa baasnee yuuniyeenitti baasnee waraqaalee itti geessine istiishina. Ilaamallee nu dhufne kono akkana goone itti dalaguu kaane kono eelni akka nurraa taanaan kalammada eegalneeti amma kono harka keenyaan kaanamu digaaf hin gaafanne kaamu namu itti nyaamanne kaanama biroo hin daleessine harka keenyaan qotanu jennee qotuu jirna. Kono akka agartanu asirra naaqana godhannee asirra nyaachaa asirra dalaguu jirna. Mangistiin yoo sanirraa olillee nu goote dagaafi silaani jaalanne eela maashinaa silaan nu qotte akawabi hunda kana sila ni dalena isa kanaaf deeggarsa kan barbaadan ta'us ni dubbatan. Amma mangistiin agara qafillitti waan tukurati waan gooteef gibirnaa waan taateef akka sagartaa biyyaallee akka gibirnaa waan taateef gibirnaan direedha waan kun sila gabu'eelki nu laalee nu deegare bareedaadha. Obbo Ismail Farid Riyaalee akkuma waldaa Dambalitti namoota eelli jalaa citee keessaa isaan tokko yommuu ta'an obbo Ismail qaama miidhamaa ta'uu wal qabatee deeggarsa kan barbaadan ta'us ibsaniiti jiran. Eela kana mitira 30 kaayin qote diboota afurka orooti ati qodnu kanaayin gurgureetiin eela ati qodanne hogguu migistiin namu haiftan dayu waa humna saanii haa dalagatu waan itti jiraatana baafatu gujan dalagatu gujante sunifin haala kanatti khaane baka amma deetu kana masnoo godhuudhaaf goone masnoo kuno tumboon isin agartan jirina tiran agartan eelini soono irraa obaafne amma gogoyte waan itti gargaaraan hanna garab joogsidan hanna gargaaraan inshallah waan ka sugaynaa waan ka rajaynayna inay gargaaraan inshallah. Sadarkaa kilaastara Qaalaaditti itti gaafatamaan dhimma siyaasaa obbo Abdullahi Musa rakkoo mudateef kan fala barbaaduuf qaamota dhimmi ilaallatu waliin hojjechaa jiran ta'uu ibsaniiti jiran. Nutilleen akka supervishinaa wal qabannee dhufnee jirra. Waan dhimma adda addaa laallee waan dhimma jiru dhufnee geessinee biroo qonnaa geessineeti. Warri ilaalchisu isaanis dhufaniiti. Waan muka atikiltillee waan hanga gargaaru dudan gargaaranii jiran. Gargaarsi waan ta'eef godhamee jira. Ammoo gahaa miti akka barbaachisu miti ammallee abbaa dhimmi ilaalchisu biiroo ilaalchisu ammas isi deebinee ni gaafannaaf jechuudha yaada jechuun qaba. Eela bu'ii torbaa hin bu'innaa bu'aa yoo tarabbii dhuftellee hin du'innaa du'aa jee gadichi yeroo dubartii jaalatu faarsu haala kanaan kan eela karaarraa bu'u jechuudha jaalala isiif qabu yommuu ibsu. Eelaa wajjin wal qabatee wantoota baay'eetu jedhama. Bishaan lubbuudha akkuma reefteetti bishaan malee ilmi namaa jiraachuu hin danda'u. Ani egaa reefta bu'inaa jennaan ni sodaadhee lubbuun mi'ooytuudha asii gadi hin bu'u jeetiin haalaan itti sodaadhee obboleessi keenya nu biraa bu'eetu agartanii jirtan beeltii hamtuu ta'uusii akkuma reefta argaa jirtan san achi keessa bu'anii achirraa baasanii biyya tana baasanii bishaan kana lafa baasaa kan jiran jechuudha. Eela bu'ee gurbaan eelen sodaannee ganduma keessa olaa dabeessi beelan sodaannee jechuudhaan nama hin carraaqannees haalatti afoolaan arrabsaniitu mul'ata. Dargaggoonni kilaastara Qaalaat waldaan ijaaramanii
bifa kana fakkaatuun akkanatti eela meetira 22 torban dachii buudhaan haala ittiin qotanii bishaan baasanii bishaan karaan dura baasanii ittiin oomishaa turan yeroo dura sababa roobaatiin yeroo dura cufamu san qofatiin ollee kan biraa cinaadhaan baafachuudhaaf bu'aa ba'ii garaagaraa taasisaa jiran namni biraatillee kilaasteroon bulchiinsa dirree dhawaatillee hojii kanarraa akka waa baratu gamanumaan ergaa keenya kanatti dhaabnu ta'a. Gabaasa qindaa'eef Najaatassan kilaastera qaalaatti qabalee qaalaadirraa.